Ashaam harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya kun walabummaa Niwus Neetwoorkiidha. Oduu amma nu ga'ee qabna. Bulchiinsi Bilxiginnaa Abbaa Irree godina Wallagga Bahaatti bilbilaa fi intarneeta cufuun hawaasa nagaa irratti haleellaa xiyyaaraa raawwataa jiraachuun dhaga'ame. Murni Abiyyi Ahmediin hoogganamu aanaalee godina Wallagga Bahaa jalatti argaman hedduu keessatti haleellaa xiyyaaraa raawwataa jiraachuu maddeen keenya irraa odeeffanneerra. Haleellaa murni aangoorra jiru raawwataa jiru kanaan baay'inni isaanii yeroof adda ba'uu baatus namoonni nagaa hedduun dhumuu odeeffannoon gamasii arganne mul'iseera. Dubbii himaan waraana bilisummaa Oromoo idil addunyaa obbo Odaa Tarbii godina Wallagga Bahaa aanaa eebantuutti murni Abiyyi Ahmediin hoogganamu bilbilaa fi intarneetii cufuun haleellaa xiyyaararraa deddeebiin raawwachuu ibsaniiru. Haleellaan raawwatame namoota nagaa dhibbootaan lakkaa'aman gaaga'us himaniiru. Gochi uummata nagaa irratti raawwatamaa jiru kun yakka namoomaatis jedhaniiru. Haleellaan murna aangoorra jiruun Oromoo Walloo fi Wallagga irratti deddeebi'ee raawwatamaa jiru. Gareen kun lubbuu lammiilee nagaaf kan himmine ta'uu agarsiisa jechuun Odaa Tarbii ibsaniiru. Haleellaa qilleensarraa deddeebiin naannolee kanneen itti raawwatamuun lubbuun lammiilee nagaa hedduun qabeenyi uummatas barbadaa'aa jiraachuu ibsaniiru. Kaaba Oromiyaa Wallootti haleellaa yeroo adda addaa diroonii fi xayyaaraan torbaanota darban keessa raawwatamaa tureen yoo xiqqaate lubbuun namoota 70 olii darbee hedduun madaa'uu fi qaama hir'achuu qabeenyis barbadaa'uu gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Haleellaan qilleensarraa Walloo iddoowwan garaagaraatti hawaasa nagaa irratti xiyyeeffachuun raawwatamu ammas itti fufee jiraachuun jiraattonni godina addaa saba Oromoo Walloorraa odeeffannoo yeroo yeroon gama keenyatti erganii mul'isaniiru. Aanaalee godina Wallagga Bahaa bifa haaraan haleellaa qilleensarraaf saaxilamanii jiran keessatti gochi kun itti fufee jiraachuutu himame. Eebantu walattis aanaaleen akka Giddaa Ayyaanaa, Kiramuu fi Limmuu haleelamaa jiraachuu odeeffanneerra. Naannichatti haleellaan hidhattoota finxaaleeyyii Amaaraatiin uummata nagaa irratti raawwatamaa turuus gabaasaa turuun keenya ni yaadatama.